Sanii fi miti inni agarree. Mataamatti ijoollee maka godhanyooti misaan waa feera wayii viidiyoo lamarratti warningiin itti kenna. Viidiyoon sunillee baay'ee daawwatamee inni haqamee kan biraallee viidiyoo lama. Doktariin kunis gubbatti. Maashaallah. Ammoo maashaallah dabbaa kana hin qabdi. Rakkoo an dabbaa kana hin danda'u wallahi. Mushkilaadha. Mushkila kabiira wallahi. Wala mushkila. Mushkila biyya keessa illee baradhe bare. Abdii hukumee Arabiyaa kitaasa argite. Umar jirta habibi. Maashaallah. Wallahi ree maashaallah dhufa. Shwaya jechuun xiqqoo jechuu miti. Yaa. Ana jirta Umar. Wallahi abdii hukumee kalee Arabticha kitaasa sitan argitu. Yaa maashaallah Arabtii akkuma maashaallah adda si dhungatee miti. Ka Oromoon asiisi duultu Arabtii bar adda si dhungattedha. Oromoon ka irraa dhaladhe ka Oromoon nama ishee gattumti. Garuu waan tokko si gaafadhu King. Ati Da'uman dibani wallahi. maaliif akkasii diimata? King garuu akkam dubbii akka ama Roosin tuni godda nyaatee sanii? mee? Roosii takka. No sun roozii Oromoo jetti. Mee roosii Oromoo sannaawwas. Sun maqaan roozii Oromoo garuu mee jecha kiyya kan mee dubbii kiyyan irratti deebina akkam isi dubbiin akka afaan baay'ee kan baratte tanaaf hidhiin si diimatti si'a? Akkam. Guyyaa maan jetti ati? Guyyaa maan jetti ishee Kamaal? Kingi Kamaal maan jetti? Nama hidhii qaqallaa hin fedhu hin jenne? Ani faata hidhii lummutti yaani kan bareechisu lummutti yoo taate hin taatu wannoodha harakaataaf hin toltu. Amadalaa hidhii lummutti hin taatu. Akkam gootamii afaan isii kana? Baay'ee garlii tana godda nyaatee saniif nagalchi jedhaman. Abboo gacha janatti jiraan. Yeroo qabaate maal godha? Imaamata tokkoon gargaara. Fooloo godha. Umar Ali kana fooloo na godha. Koi Roosiin dhufte koi dhufte. Eenyu? Koi dhufte. Roosii. Tambai. Godda nyata atau sih cuma di dere dulu. Karena gue sama ya. Ani ajaa'ibee ishee Kamaal Kingi Kamaal dubbiin akkam? Ani nama messenger nanda wale tokko jolin galchon. Gara ma'ish kaida. Waan ajaa'iba dubbii ajaa'iba tokko sitti ma natti bilbilanii deebisii na galchi. Waan ajaa'iba dubbii. Dina sitti bilbilee gabbu habibti wallahi. Messenger si dawalai.
jarana isinii himeera mana kana fooloo godhaa koppiliinkii godhaa namni 250 kun mee koppiliinkii godhaa warningi kunillee gubatuuf ta'a itti aansee fooloo godhaa fooloo godhaa sani achi immoo messengeran kottaa hello guys nan jedha akka shamsa kanatti wallahi amma laala isinii himaadha serious shamsi kotta bitti نفسي حبيبتي كوي روجي نفسي بري أول فكاتا أول بربادة كناف nama gabaabaa akka kiti faade dheertuun isiin siyoon paartii baruu jechuun akka tokkoon siyoon paartii because ati waan gabaabaa taateef. لا الوان جدا Nindi sima jeda nagare abultin no isi wansi ngete commenti azera baresa jirani itibar no bo comment ra kulen gafa kulen no simti bar kulen simti me kulen doctor kule gafa do ani baya dokter da chene deda shabakan ka duske asbate ka me achi kudisu badapo abe tulka ani kana me malum badapo kada dabo itikata mo ara biki zaria sinka wana dabo itikata mo malum badapo انت قرسي هذي شيء كمان انت كمان تقرسي هذي قرسي ستي قرسي ستي يتنت من اللي إنا لله جبنا سر أكنت المديرات اتفا قرسي سوني كن بيكم سوسون تاني توكي أمة سموكي صافرتني لا إله إلا الله وراء الراوداتي ما إلا لا مي والملك التهر كفين مديرات التقرسيستي كن أما مالي لا يا ربي كي يا أصو ربي جري كم أكولي تلاركة تلقى ربي لون فكاتني اللي والله ربي سيني فاديسو تو نمان تاتني بيار الكنت كل فكرون دو فرتلال كمالي كل فيجرون دو فأتلا لكن ستود في سوان فراغوتو درك أما من الجماعة دي مقابلة sila ama kana baracho fi wano tauru jitu tenu wal fuda wani tare bade itu magoye jira amma kingi kamal kingi kamal bar moro masak na opsi kingi kamal amma kulen umna sisa jirti kulen wal siyon parto si to kulen para me na fimi bara jechu bata lafan dong kata kenapa bagian kamu nanti
Na dhungatta itteen kuulanni qabdee akka nama fayyaa hin qabnetti. Laa ilaaha illallah qiyaamaan dhiyaatteerti. Wallahi guyyarraa waan fokkataa bicha argaa wallahi. Maali garuu dubartiin kan beeknu walbaati sila waan akkanaa dhiiraa miidiyaa irratti na dhungattaa akkas na gootaa akkas naa taataa akkas naa taataa adaba keessa qaba haasa'a namni jechuudha. Garuu ammoo kuullee fi kamaal akkasumallee jechuudha mucayyoon takka Shamsiyaa inni jedhaani akka jarri kunni hundumtuu iyyuu kam akka waliiti. Dhugaa rabbii kam akka waliiti rabbi isinii haadhiis rabbi isin haa qajeelchu. Kanaaf isinillee rabbiin hunduma keenya iyyuu nu haa qajeelchu. Hedduu nama dabbara haalli isin jirtanii sirraa yaadhaa qaama qullaa ol uf baaftanii miidiyaa irratti jabinna lum'ee baasanii asirratti dubartiin uf agarsiisuu jechuun xiqqoo dhiirumarraa lakkusheemii guddaadha. Rabbi isin haa qajeelchu. Mee uf ilaalaa dhaabbadhaa hundumti keessanii akkuma jirtan. Bakka jirtanitti Ya no fato ta tenan to kana timuluna basa. وعليكم السلام مزين. شيخ كمال يدي سيفير والله فولو في ولا شيخ كمال. لا أنا أكو مسيار جيم فولو سكوتي. والله أنا كوميدي. أي سامع رأيك بني بس فولو ليه ولا نيس. كمال ما جال ده بيت شرين كمان أجندة برباد ولا شرين كمان. أجندة جديدة. Aku jadi nama kah. Hai. Si deve essere. Zero. Ayah kan atau. Si Dewi Sera dapat. Wah ini nomor satu anda. Semua yang karena nyati. Amsir. Assalamualaikum. Isa kawan Amerika. Di sana bawa nyirat. Isi tadi dubia kiftu kuni mana kushina isi cima kiftu dis. Angko mantila luar rumah taurikan. Bulog ya tigo tabat. Nam situ kutak nam situ kunjuru amsir. Jadi masih dapat tu. King Kamal Abdul. Jadi ni. Wali gala. La agenda jijir. Nadim jatalla cirra takko ke Nadim. Nasim gara-garumman qabu. Namana bilbile baay'ee deebimas. Ayya dhagamu waan ta'eef Munir kottu deebi amma darana sa'aati xiqqoo asirra jirru gide mara qaskoosan dabarsinu waan sirnaa tokko sin dubbannaa natti hin dawwalina. Gize awwala carratti fayyadamu isin tudi defaatonni saati dheeraa se daqiiqaa live waan qabuuf daqiiqaa 23 takka yoo qaqallannee qoosne daqiiqaa 10 waan nama kennallee saba kennallee fayyadu erga babbareed hayyoota illee onnaqannee irraa dubbatuun karoora kennu tori nama natti dawwale Muniiroo haasayamma
rakkoon hin jiru. Nadiimii fi Nasiimis ni jira jedhanii ani Nadiim ta'uu Nasiim ta'uu lameen irraa takka warri keessa gidaara irraa naa bilbilaa ture gidaara gubbarraa naa bilbilaa ture jechuudha. Har'a Finfinnee seenee Muniir Galatoomii Kamaal Kingilleen Galatoomii nuuf jedhii jedhanii gallee jiraa jedhansi galee alhamdulillah waan hundaafuu balalliin eegaltee jirti. Garuu amma balalliin eegaltuu qofaa miti. Nuti dhiibbaa nama tokkoofaan nama lamaadhaan asiin geenye jira. Uummanni Oromoo ni callisi. Amma fakkeenyaaf yoo xiqqaate torbaaniin nama 200 yoo gale yeroo balallii sadiitti nama 200. Namni 200 jechuun nama xiqqasho jechuudha. Torbee guutuu jechuudha. Guyyaa wiixaa kibxata guyyaa kamisaa guyyaa kaleessaa jechuudha. Guyyaa sadiitti nama 200 qofaatu gale jechuudha. Galuun natti tola rakkoon qabu maxxansillee nama 200 ta'u nama 100 galuun kan. Garuu maaliif callisan? Maaliif uummanni keenya callisaa? Lakkii lakkoofsi kun fakkeessuudhaaf malee sirrii miti yoo galchitan sirriitti nu galchaa. Guyyatti yoo xiqqaate namni 900 yookaan namni 1000 torbaanitti namni 300 galuu qaba. Torbaanitti namni 300 yoo galle booda galchinee kun akkasii akkanaa jedhanii achiin deebi'an jedhan ammas deebi'anii. Bara soo bara lakkoofsa nama 200 galchinee dhaabanii baatii yaabota warra achiin deebi'ee jedhanii akka caaffee raammoo fa'aa jechuudha. Gadi ba'ee warra achiin deebi'ee jira. Siyaasa akkana kanatti hin hojjenne nama baay'ee osoo hin taane torbaanitti nama 200 qofa nu galcha. Kanaaf uummanni keenya qofa qabaachuu qaba. Dhugaa keessa. Nama 200 qofa torbaanitti nurraa galee torbee dhufuus gahan kana magaluun eenaa. Fotos nu maxxansaa hin jiranii lakkoofsa nama galees nu maxxansaa hin jiranii garuu nuti wantuma keenyaan jala buunee ilaammaa namni galee kaanis bakka mana wantaatis bakka maqooyyaa jedhaniiti Finfinnee keessa achi tursiisaa jiranii qorannoodhaa fi qoratan malee nama gadi lakkisanii akka durii miti qorannoo ciccimaa jira. Uummata kana hiyyeessaa miskiinaatii fuudhaa gannata biyya isaanii keessatti uumaa isin hin godhan hin ja'a. Namni 200 galaa jiran jedhamuu hin dandeenyu garuu wanni inni isin maxxansameef lakkoofsii fi footoon akka isin maxxansuufiin isin hime garuu eegalee jira balalliin eegalee jira quba qabaadhaa garuu kuni galuu hin jedhamu. Kanaan jiru barbaada galatoomii kanan dubbachuu barbaada atillee galatoomi lubbuu eegaluun hanqanni waan tokko sii galee kaleessa homaan fidanii Kamaal Kingii fi sirraa hiitanii namni asii isin dhageemu jiru jechuun santa gongora nu dhagayaniitu torbaaniin nama 200 galchuu eegalanii jiranii silaa torbaaniin nama 4,000 galuu qaba. Kanallee cimsinee itti fufnaa porofaayila keessan hin jijjiirinaa qabsoo teessan itti fufaa Kingi Kamaal sagalee uummata Oromooti. Wanni inni kwaamame jechuun sagalee uummanni biyya Arabaaf kwaamamee jira. Isin kofalchiisa, isin gammachiisa. Sagalee isinii taha Kamaal wanni inni jaaladhuuf kana. Mee Kamaal malee nama tokko darasaan as gubbaa yaatu xiyyeeffannoo kanneen namni sagalee isinii ta'u jiru. Inni garuu lubbuu isaa dabarsee iqaamaallee achi iqaamaa asoo qabu biyya faranjiin jiru. Amma naaf inni ana galata walqixa naaf hin kennina. Ani namni waan godhu jiru. Isa garuu rakkina san fudhateeti biyya itti hammeenya itti yaaduu dandeenye keessa taa'ee sagalee isinii ta'a. Kanaaf Kamaal Kingi jaa barreessa. Hundi keessan Kingi Kamaal. Wanni ani isa jaaladhu waan biraatii miti. Waan biraatii miti. Dhugaa jirtuun isinii himi. Kanaaf dhugaa yoo jenne, dhugaa Rabbi yoo jenne, nama akka Kingi Kamaal ijoollee biyya Arabaatiif wareega kamalaa jiru hin jiru. Lubbuu Rabbii gaditti lubbuu ijoollee baraaraa jiru hin jiru. Inni muqiima. Ati muqiimaa mi? Majuula abbaa majuulaati. Abbaa majuulaati inni. Hanga biyya baree bar. Ani afaan suutii kana baree bar. Kingi Kamaal akkasuma jaaneemi. Mukiima fi majuulli alaadha. Mukiimni nama waraqaa biyya kanaa qabu. Majuulli immoo warra baaraan dhufee biyya kana keessa jira. Waalaikum salam galatoomii caalaa keenya caalaa foloo godhaa. Kingi Kamaal ati amma shaabbaa
Shaabbaa jabaa yeroo qabnaatti hoogganaa